ijoollee koo sanan gorsaa dhaggeeffadha. Wanti aduu kanaa gadii kan tuudha. Wanta aduu gadii aangoon kees, qabeenyi kees, bareenni kees hundumtuu hin darba biyyi lafaa. Sinan gorsaa dhaggeeffadha. Hamma faarfattan naa ga'a. Amma lallabdan naa ga'a. Amma raajjanis ga'a Yesuus. Afaanin miti hojiidhan galmaa akkasiin ga'a hojiin keessan. Gaaf tokko waan mafacaasan hammatu ol baanii fuula Waaqayyootti waan facaaftee hammata jedhee barreeffamee waan jiruuf adara ijoollee koo jabaadhaa. Tajaajiltoonni lallabdoon adara deebi'een sin goggorsa sirriitti akka nama Waaqayyootti ijoollee koo hundumtuu mootummaa Waaqaa wajjin akka dhaallu jireenya Waaqarraa akka wajjiniin dhaallu adara ijoollee koo sinan gorsaa. Waan kantu biyya lafaa darbu kana wajjiniin darbina. Bara bitaa malee bari isin hin bitin jedhe Waaqayyo wangeela irratti dubbata. Jabaadhaa ijoollee koo dhaamsa koo isinii dhaama adaraa.